Namatir katekuuf naanarikike labana kaase Yaogu yarake na Yesus kositu kopese Silalle badena fa barbada meyu inargamu Arkisa jalala keb malyano yadatamu Uftaku Olu sitiga la dandae ko banjiradu Ijaku Karaketan ulfuda gitan jajabin argadu Baroda Kambaye abdate gafane wadin Ishani maqaan koo Gadaa Saamu'eel jedhama kan inni fi magaalaa Finfinneedha. Warri na bukkeetti argaman kun haadha koodha. Maqaan ishee Hirkisii Abishee jedhamti. Ani ji'a ja'affaa keessa bara 2014 baranuu machuudha. Waldaa kana dhufeen ture. Yeroon dhufe muraajifaa fi kennaa qopheesseen dhufe jechuudha. Maatii waliin dhufne haadha koos na duukaa turte. Yeroo sana dhufee guyyaa gaafa sanbata guddaa raajifaa fi kennicha kenneen ture. Yeroo si raajiin faana kadhatanii turanii. Sitta galu afurri narra jiru. Ayyaani narraa sitaa darbunaan jedhanii zayitiis naaf kennan jechuudha. Booda si arga biirootti. Ani kennaa si kenna booda. Zayitii sana naaf kennanii erga gaafa sana dandeettiin kun dabale malee hin irranne jechuudha. Ergasii magaalaa Finfinneetti erga deebinee booda dorgommii dhiyaate saayinsii fi teekinooloojiidhaan jechuudha. Akka naatti dhiyaate haqeen dorgomee mo'adheen akka kutaa magaalaatti darbee haqeen kutaa magaalaa sanatti kutaa magaalaa 11 jechuudha. Mana barnootaa Finfinnee keessa jiran hundadha. Gaafa tokko hanga 8 kan jiranidha. Haqeen dorgome jechuudha. Sodaachisaa ture guyyaa 3dha waan ta'eef dorgommichi haadhi koos gaafa na kaastee zayitii isin naaf laattanii dursi malee durfamiinetti abbaan koos na dhakaadatanii na kaasanii gaafuma deemu waan hin haasa'u hundiinsaa hin ibsina jechuudha waan kaasne sana waan hin haasa'u hundumtuu toora naaf galee sirriitti ibsee qabxii guutuu naaf kakaan jechuudha. Ergasii guyyaa gaafa sana waancaa kana na nyaadhee gaafa nyaadheedhu abbaan koo mee waancaa kana maal gootaa moo mana barnootaaf laattaannaan ayi lakkii waldaa araaraattiin geessa wanta jalqabaadhanaaf waan ta'eef waldaa araaraattiin geessaa yoo isin dadhabdan maamaa wajjin geessa haadha koo wajjin jedhe. Isaaniif hin danda'amne akka carraa hojii qabu. Kanaaf nu biraa hafan malee salammataatti isaan duukaan nufa. Amma immoo amma immoo waancaa kana kabajaa isiniif kennuun barbaada. Karaa kanaa qofaa osoo hin ta'in karaa barnoota kootiis karaa fakkii kanas itti dabalee galataaf akka nufu akkasiin naaf kadhattan bara. Omna dhiiga olichaatiin yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Ameen. Situ wallaalaa kana fuudhee beekaa godhe ulfaadha. Ameen. Sila wuu dubbiin kee akkas jedha miti ijoollonni kee waaqayyo irraa kan baran hin ta'uudha. Ameen. Gaafas si kadhadheera. Ayyaanni na geggeesse mucaa kana wajjin akka ta'u si kadhadheera gaafa sanas. Ameen. Humni waaqayyo abbaa guyyaa kana kaasee kan hubannaaf kan ogummaarra kan boqote haa ta'u. Ameen. Bara jiraattu hundumaa kan sirra dhaabbachuu danda'u hin jiraatin dhiiga olichaati. Ameen. Ameen. Moo'i ceeyi Ameen. karaa hundumaan akka biiftu ol baate. Ameen. Humni
wallan sosin qabu paralyzed ta'u. Amen. Paralyzed ta'u. Amen. Maqaa Yesus Kiristoosin gaanfee mocha kee ol jedhaa bu'u. Amen. Maqaa Yesus Kiristoosin dhugaatii gurguddaa baay'eef deebi'ee gaara kanatti sin eega. Amen. Amen, 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 Abbago. Okay? Dhugaatii baay'eef deebitee hin dhufta. Dachonaango latee daraaraango jagoonate olmaa baay'ee narraa qabda gatii dadhabbii kee narraa qabda. Ani gaafan duma ijoollee koo inni nama kee. Taraa sagartaniittu warri waaqayyoon amanatan akka tulluu xiyoonidha. እንደ ጽዮን ተራራ ለዘላለም እንደማይታወቅ እንደ ጽዮን ተራራ ናቸው። ቅሌስ ንፋ ትልቅ አውሎ ንፋስ ይመጣል። የችግር አውሎ ንፋስ ቅሌስ ብየለፋን ንፋ ቅሌስ ቆሩምሳን ንፋ ቅሌስ ገዳን ንፋ ቅሌስ ዱኩባን ንፋ ቻሌንጅ ነማን ንፋ ግድራን ሃማን ንፋ ዱቲ አማን ንፋ ወሪ waaqayዮን አመነታን ገሩ ሰኑማንቶቿን ቦታቸውን ኃይለቁም እዶሳንን ገዲሰኒ አመንቲን ሳኒ ገዲምቡ እንቀነሰኒ አቹማ እንደበሉ መሌ የሮ ሁንዱማ በረበራን ኦርደማኒ ዳበቱ ማሊፍ ኦርደማኒ ዳበቱ ኮንክሪቲ ጀባረት ዳረማኒሩ ኮንክሪቲ ጀባረት ዳጋይ ሲተኒማ በትልቅ ከቦታው ከማይናወጥ በሐለት ላይ ተመስርቷል። ያ አለት ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ወር waaqayዮን አመነተን ከታ ጀባረ ዳበተኒሩ ከታን ጀባሱን ኤኙዳ ኢየሱስ ኢዮብ ቆና ኩዳ ሰደት ለኮብሳ አፍር ጋፋ ኢዮብ ረክኒ ሰራሰ ጋፋ ቅሌስ ጀባን ኢዮብ ራሰ ያ ኢዮብ ከነከና አርቴ ዱበቱ ጀደ waaqayዮ ኢዮብን ዋይ ኬቲብ ጀደ ከታን ወዶሳቲ ቶቸው እንደንዳአሬ አለት ከስፍራው መነቃነቅ ይችላል ሆይ ለምን እንደዚህ ተናደህ ትናገራለህ? ለምን የስፍናን ቃል ታወራለህ? ማሊፍ ሰገል ያብዲኩታና ዱበታ ዋይ ኬፍ ከታንቶቸው እንደንዳረ እንደንደው ከታዱ አሟቴ ከቶኮ ቀም ኤኙን ኢየሱስ ወሪ waaqayዮን አመነታን ከተቸረት ዋነ ጃነማኒን በረበራ ማለንታን እራፈማን ናማማንቲ namoonni baay'een keessan amantii qabdu ummatuun sinin jedhee deebisin alaattan eeyedha. Hin qabu namni hin jenne hin jiru. Amantiin garuu fayyaa keessa dhaabatanii miti. Amantiin haala mijataa keessa dhaabatanii miti. Amantiin dhukkuba keessa dhaabataniiti, rakkina keessa dhaabataniiti, abidda bobaa keessa dhaabataniiti, bu'aa bayii keessa dhaabataniiti, wanta hin danda'amne keessa dhaabataniiti mul'ata amantiin. Malee meedaa irratti hundumataman bakkee meedaa irratti atuu gaafattanii hullumsa yaamnaan. Abrahaam mucaa isaa aarsaa godhee Isiyaaqiin gaafa dhiyeessuuf adeeme waaqayyo dhalanni dulluma isaa keessa argate. Waggaa 99 taa'ee waggaa 25 ol obsee dhalanni dhuma jala argate. Aarsaa godhinaa dhiyeessii jedhe. Kun attam namatti cima. Waaqayyo waan jaallatuuf aarsaa gochuudhaaf adeeme. Akka jedhe Abrahaam jedha ergaa Phaawulos Roomeedhaaf caafee boqonnaa fudhatanii gaafa dubbiftanii Abrahaam yeroo mucaa isaa aarsaa gochuudhaaf adeeme jedha. Mucaa koo lafarratti in argu yoon ta'e gaafa toloonni du'aa kaan gaaf tokko akka irraatti nan arga jedheetiyyuu amantiidhaan fuudhee ka'e jedha. Sagan amantiin yoon arraan argu ta'e guyyaa gaafa toloonni du'aa kaan akka irraa kanatti deebi'ee maalan godhaa nan arga. Waaqayyoon amantii isaa qoree ilaalee yaasisuun barbaanne oolaan aarsaa lafa jira dhiisee dheen. Gaafati amantu wanta hin danda'amnetu danda'ama. Gaafati amantu dirree namni hin daffarre daffarta. Gaafa amantu gaara namni gadi hin qabne gadi qabda. Gaafa amantu galmee du'aa garagalchita. Amantii jechuun harka waaqayyoo irratti of gatanii dhiisuudha. Wanta si yaaddeessu, wanta si dhiphisu, ba'aa sirra jiru, rakkina sirra jiru, gidiraa sirra jiru, qorumsa sirra jiru hunda jira siin jedha dhukkubni, hinduutaa siin jedha, baddeettaa jedha biyyi lafaa, kufteettaa siin jedha, seexanni foon sittaasaa halam ተስፋ ያስቆርጣል ሞተሃል ከእንግዲህ በኋላ የለም ይልሃል። አንተ ግን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ራስን ጥሎ ማረፍ እምነት ይሄ ነው።
nama simbira jiruun amantiin harka isaa irratti of gatanii jiraachuudha idaane. Gurbaan kun maal ta'e? Beelaarusitti cabbiidhaan akkas ta'e. Beelaarus. Beelaarus. Biyya Beelaarus jedhamu. Cabbii. Qubni kun sirraa cita jennaan inni araara waaqayyoo barbaadachuu as dhufe. Miila lamaaf harka lama. Miila lamaan isaa fi harka lamaan isaa inni kun amma homaan jirudha jedhanii. Kamtu sirraa ciccituudhaan? Quba arfan kan. Quba afur. Miiloo. Miilli isa fuudhu isa kana cita jedhan. Fides kottu. Fidigan. Viewers, take a look to the screen. This young man had an ice accident in Belarus and suffering from the pain for long. And the man of God is going to minister him upon this healing mountain. And he was suggested for amputation of 4 of his fingers on his hand and even on his leg too. Remain stretching out your 2 hands. For I am yet on working. For the Holy Spirit is on work. Come on. Maaltu sitti dhaga'amaa jira? Nagubaara. Si jalqabeera. Out! Keep watching. The man is sensing an unusual burning. And that again is the name of Jesus Christ. Be healed! Is the presence of the Holy Spirit. Be healed! Fashi! Be healed is the name of Jesus Christ. Fashi! Jabastem kagof taya susin. Be healed! Tafawas! This is our caregiver. Be healed is the name of Jesus Christ. I restore all your body system to be restored. Gloria Radanama Kronda Radi Anamasa. Come on. You are free. Ati Bilisa. You are free. Ati Bilisa. Rise up. Kai. Nalal. Look at me. Walk, you are free. To God be the glory again. Blessed be his name. Look at him. Wow. He's celebrating. Walking here and there. And really, this is a healing mountain. To God be the glory for his presence. Receive the grace of the Lord Jesus. Receive the grace of the Lord Jesus. Take a look how his families are celebrating and he's confirming his restoration. Look at me. Raajii Masarat Taayee Luqisii kamirraa waa'ee dhiifamaa argina. Maarqos 11:25 irraa. Maal jedha kutichi? Namni tokko waasilitti yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e Iisaa fi iddoo biraatti macaafni qulqulluun waa'ee araaraa maal jedha? Nama si yakkeef araara godhaa yoo araara argattuudha. Yoo nuti namaaf hin dhiisnu ta'ee maal nuun jedha? Abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan isiniif hin dhiisu jedha. Kanaafiyyuu waaqayyo cubbuu keenya akka nuuf dhiisuuf nuti maal goonu? Nama si miidheef dhiisaa. Warrumti nuti dhiisneef immoo didanii yoo nu miidhanoo? Warra si miidhan sanaaf kadhadhaa. Tole. Karaan dhiifamaa karaa maaliiti? Karaan dhiifamaa karaa fayyinaati. Qalbii jijjiirrachuun maali? Qalbii jijjiirrachuun karaa kee qajeelfachuudha. Yes. Yeroo kam seenaan namaa jijjiiramaa? Yeroo waaqayyo gaafa ga'u? Eeyyee. Roomee 13:8 irraa maal jedha? Wal jaallachuurraa kan hafe gatiitti wal dubbiftan hin qabaatinaa. Lola seexanii nurratti banuu humna maali? Baaca bayyana seexanni kiyyusiif ka'een ture. Ofiisaati qabaameen bilichaane. Waaqayyo kun situ dursee isa beeke moo isa dursee si beeke? Tuni sana beekine garuu ni dhabeeke. Ishi maaluma siif godhe inni? Naalchee booda faamane na nyaachuu ture.
Ani garuu gaaffiin qaba. Waaqayyo kun cubbuu koodhaaf jedhee dagatee nan dhiisu. Ati sokki malee ariifattee waaqayyo sinniisuu dagatee. Lafa cubbuutti kufee jirutti yoo dhufe yoo. Lafatti kuftee ol si qaba aseetu si dhaaba. Dhuguma natti araarama. Sitti araarama gooftichi sitti araarama. Akkam garraa miidhanii qoyni akka abbaatii. Akka abbaatis yoo jedhee biyya qaabamu. Baqa akka haadhaati. Akka haadhaatis yoo jedhee ittiin fakkeeffamu. Tasumaan jiru resiif Yesuusin kan qixxaatu. Jiru manaaf Yesuusin kan qixxaatu. Erga Yesuusin amante akkamii manni kee? Hundumaan guutuudhaan. Yesuus kee kanaan waa jedhime. Jaalallee koo Yesuus ulfaadhu.